Eteerum taa'etu makiin rakkataa surree tokko qabutti illee Abo ati dubbii laaqiin maal ta'e? Osoo ani waan hin qabne akka surruma takkaa hin qabne san wayii feestaala ofiisaan. dhiironni rakkataan jaalalli injifataa jettanii hojii dhiiftanii teessan mallaqa hin qabne fuudhaa jedhan of keessaa balleessa. Yoo birrii qabaatee eddeetti bashannanuu feetu sin geessini. Waanuma nyaata gaarii tokko sin nyaachifne garaa duwwaa walammattee yoo ciifte jaalala maaliin namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuuf. Warri immoo jaalala nama lamaan dabalamee jiraatu barbaadu. Qiinxaan takka nuu geessi manni tokko nuuf ga'a jechuun sharaan takka nuuf geessi waan harkeenyi inni nyaannaa yoo dhabne agabuu bullaa warri jabamu kuni warra booksiidhaan waltumee adda boosan irraa. Barreeffadhaa yaa jiran eddeetti namni akkamitti hin gawwoominaa waan akkana qiinxaa takka nyaanni waliin jiran maal jechuu agabuu si bulchuu deemamu. Shimalli sabdiisaa dubbiin isaa bulee gala. Dhiirri mallaqa hin qabne. Dhiirri beekumsa hin qabne Oromoo ta'uu qabu ni jedhe sun dhibbaan dhibbatti dhufa. Sorry qaayoon isin mufachiises. Amma si mooyee hin jiru. Huccuu idaan naa bittaatu. Okay, tapha kanarratti. Tapha kanarra yoo namoota huccuu idaa naa bittaa. Gashi. Yo ani si mooyoo. Anilleen ni adabama akkasuma. Huccuu faasigaa naa bittaa. Maaliifi akkasumatti na adabama. Huccuu faasigaa naa bitee yoo na adabamne jechuun yoo na Guys, hundumti keessan dabalataa godhu. Hundee yaara taa'udha godhaanaa uffatu. Deemeen kun isa sabaa gana raachuun keessan gana. Moo asaambusaan gurguraa deemeen. Asaambusaa sofii nyaachuuf biteen gurguraa deemeen oonaan. Isa taa'ee. Abaayaa boorsaa manatsiri sa'aa kanaa bitu sa'a. Makiin naa bitee. Makiin guys jabaadha. Guys jabaadha. Marraa jirra guys. Gaggeemii kana otoo wanti fe'ee dhufe hojjeta mo'amuu qaba. Makiitu naa bitee uffata makiitu. Ani sabboontuun keessan uffata uffata raachuu. Daraa ani kubbisiin gala. Yookiin Finfinnee irratti laayifii galteeti waan an barbaadu na filachiistee naa bittee namni ergituu ni jira naatu nama siif godha nama sanitti naaf ergitaa jechuudha. Ati immoo yoo barbaadde akkasitti viidiyoo bantee laayifii seenteefi siifin ergaa waan bitattu san laayifiidhaan kun akkana bitame kunaa itti akka nu barsiisa hunda keenya asirratti akkasii wal taanaa jechuudha. Wal shawaawwadu mashawaawwadu yalla. General, kabirratti huccuu bitate. Amma kaa mana argee fakkaachuun. Amma kaa Okay, waligaltee amallatteessu. Akkamitti yoomitti guyyaan garuu ganaadha ittiin geenye. So akkam si wayyame. Iddoo hangaanis waan soomana uffachuun hin danda'a. Akkam goona raachee. Idiif jenne miti moo? Idiif jenne amma ergus ni dandeessa. Abaayaa barbaadanii kopheen barbaada. Huccuu qofatti wal keessatti moo dabalaa dhufa? Irraan fedhee barwii. Maalidha? Ani maal ladde sinuma bita barisintu taappii gochuu dhiise sinuma bita falmadhaa koomantiidhaan deemaati. Maa falmatan? Okay, uffatuma qofa. Okay, achi Finfinnee irraa wayyamoo asirratti asuma bitadha. Akkamitti si wayyaa jechuun akkuma si wayyetti. Achuma bitattaa? Ati achi naa bittee ergitamoo anaatu ati ergiteeti akkas ta'e naasii bitadha. Akkasiif ergeen achii filattee biratti. Akkasii wayyu. Okay, ni wayyaa jechuudha. Na nyaachistan foonaan garmaamu tola. Okay, dhaggeeffadha. Anka abaan suni anka huccuun naan bitamitti akka yaadachiisa ta'uuf warri koomantii bitteefi ergiteefi. Yookaan immoo uffata aadaa siif ergu uffata aadaa hojjechiisee siif ergu eediif. Uffata aadaa bareeda. Akkas wayya. Kan idiif ta'u uffata aadaa bareedaan siif hojjechiisa. Okay. Amma garuu namni idaaf deemu ni jira. Nama sanitti naaf ergita. Biifin kan na bilbila nama sanii. Bakka uffata aadaa bareeda. Amma si mooyee Namni raachuu jala jira ala jala jira push godhan allaqe.
nama kura shan qabatee mana jira waraamtaan huutu jedhani kootu argu kabar baadan koota isini kan fixanne tama beellamaatti irratti bakka araadaa taya kootu jedhani aliyyi Ebalu beradema kootu bakka waan biraan qabnu sagalee taanee fi waliin puush goona bakka allaqe ay gabaachuu mande araadaa taya malee wallahi waan yoo namaan qabnu nuti warri as jiru kun yoo dhibuma takka takka illee darbe waatu ol fooyyaya kootu jedhani eegaa jirra reefillee ergadhee dhabee mucaa finne baar narraa qabuu didee araba dhiisi bilis akkam isin godhare dhiisu baadhe yoo dhugaatii itti malee ishin jettani bidaa taamu meegali aboo itti dawwalaa kootu jedhani Hamzaan biraa bahi jedhani deemati yoo Aliyyi yaaddan kiftaamuch Hamzaan biraa bahi jedhani Aliyyi kootu jedhani maali ummata kayri sharriitti fakkaatu ummanni hoolaan kun jira bara hoola kuni kolfa kun dhugaa jettee jira kun na arrabsa yaada kam keessaa fudhadhaam by the way isinitti ayamale an dhugaa isinin jedhaaf dhugaa isinitti maran fi isinitti hadhaa'uu danda'a amma kunoo nama baay'eetu as jira namni kun yoo kun takka takka kennee haga tokko ol gaffa